Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jechaa akkam ayyaanarraa aftanii sinin jechuun jaaladha. Galata Waaqayyoo ani kinoo irraa hafee dhufeetoo jira sinin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa kaleessaa mana Ruutaa Abrahaam keessatti waan raawwatame argitaniitu jirtu jechuudha. Saatii duraa irratti TikTok irratti jechuudha. Abrahaamii fi Ermeelaan osoo waliidhaan cagadanuu yookiin immoo caaffaranuu argineerra jechuudha. Ana baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Maaliif osoo ta'ee haadha manaasaa dhaqee kan isaaf garatti baattu gara manaa fidee dhugumaa yoo jarri sun tokko manii jiraataniiru ta'e ishiidhaan dhaqee fiduu qaba ture jechuudha. Garuu mana ishii keessatti osoo nagaan hin bu'in waan baay'ee shakkaa jirti. Yeroo darbee gaafa ishiin araarsitee akkasumallee anis afaana wal arguun hin danda'amitii gaafa ishiin jettuuni Ruutaa keessa ishiitiin turre jechuudha. Keessa ishii shakkiitu jira jettee jechuudha. Rakkoon qabu ishii noormaalidha jetteen jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaafa ishiin dhuftee dubartii kana mana kana keessatti argitu maaltu itti dhaga'ama jedhanii maaliif fageessanii iyyaanne dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akka shaamarree tokkotti gaafa dubbannu jechuudha yookiin immoo gaafa haasofnu fageessinee gaafa yaannu jechuudha. Maalumatti taa dhaga'ama ishiin edanaa daawwaltanii saatii walakkaayyuu hin turreenaan hin turte ati ishiin dursitee dhufte akkasumas immoo maatiin humtuuna bira hin jiranii jetteeti jedhan. Kaleessa akkamittiin eenyu faana dabarsaa turte baroota darban guyyoota darban kiyyoo jechuudha. Obboloonni Abrahaam kun yookiin immoo hiriyoonni isaa kunis jechuudha. Akkanumaaf ishiidhaan gara manaatti deebi'i gara maalitti deebi'i jedhu malee jechuudha. Dhugaa irra gubbaadha jechuudha har'a yeroo yaannu jechuudha. Inna dubartii kana hin fedhu yoo ta'eera ta'e hin barbaadu yoo ta'eera ta'e lakki anis hin barbaadu jireenya mataa kootiin jiraachuu barbaada. Atis jireenya mataa keetii jiraadhu mucaa immoo waliidhaan ni guddifna amma guyyaa of danda'utti jedhamee dubbatamuu qaba malee dhalli kun garaatti baattee ji'a 9 muruu tan karaattatu hin qabdu. Dogoggoreeraa yakkeeraa yakka kootiif immoo dhiifama jettee dhiifama gaafatteetti. Inni walajjeeseyyuu dhiifama walii gaafateetu deebi'a gara mana isaatiitti jechuudha. Ruutaan maaliif isinitti fakkaate kan gara manaatti hin deebineef jechuudha. Gara manaatti kan ishiin hin deebineef waan ta'u waan beektuuf waan uumamu boru waan beektuufidha kan ishiin didde maleedha. Eenyuyyuu mana isaa hin didu araaramteetti waan ta'eef jechuudha. Gaafa markii walitti isaan fidee iddoo tokkotti araaramaatii waliin jiraadha jedhee huccuu kennee fi qamisii ayyaana kenneef isaanillee isallee miti jechuudha kan isaan uffatanillee jechuudha. Kabaja mucaa sanaatiif iyyuu inni kan kenneef ayyaanaaf waan ta'eef uffachuuyyuu qabu turan jechuudha. Isa dhiisanii kan duraa uffatanii jechuudha. Maali eenyu kana gochaa jira? Abrahaam mataa isaatti kana gochaa jira jechuudha. Abrahaam balleessaa guddaa balleessaa jira. Isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Kuni wanta biraati jechuudha. Dhugaan siniin jedhe cubbuu biraati jechuudha. Maaliif bakka hin barbaadu edda jedheera ta'e ishii waan isa barbaaduudhaa fi rakkachuu hin qabdu jechuudha. Maatii ishii faana nagaadhaan dabarsuu qabdi jechuudha. Hiriyoonni Abrahaamis jechuudha kanaa booddee osoo waa'ee ishii kanaa fi waa'ee isaa dhabanii dhugaa siniin jechuudhaaf gaariidha jedhee yaadahan. Borus jechuudha gaafa deeme inni haala mijeeffachaa jira malee haala Ruutaan mijeessaa hin jiru. Garuu Ermeelaadhaaf mijeessaa jira jechuudha Abrahaam jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo gidduu kanatti immoo dhalli kun rakkachuu hin qabdu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa isaan waan baay'ee isaanii nyaata soofii keenya hojjannee daanqoo maal jedhaniiru. Akkasumallee daabboo ayyaana biddeena bichaa nu tolchite gargaartuun keenya daanqoo wal gargaaree kan hojjannee hundi keenya jedhanii ishiinis hin dhufte bakka balbala gaafa isaatti ol seentu baay'ee gammaddee akkamatti akkasaan warra kaanii akkuma Abeel fa'ii nagaa gaafattetti Abrahaam immoo nagaan gaafatiin inni sitti xamaxamamee ishiin sitti xamaxamamte kan jettu jechuudha. Abrahaam ummatu fidee balbala irraan ga'ee kan sin ajaa'ibu jechuudha. Ishiin duubarraan dhufte malee Abrahaam faana ganama waliin turaniiru jechuudha. Dhugaa dubbanna yoo ta'e jechuudha. Ishiin immoo garuu taaskidha yookiin immoo laadaadhaanidha kan ishiin dhufte jechuudha. Maal qaba yoo dhaqee fidee dhugaan siniin jedha dhugum gammachuu dhala kanaa barbaada yoo ta'e dhuguma haadha mucaa kootiiti jedheera yoo ta'e ilma namaa fageessee yaadu yoo ta'e maaliif kanan goone? Mee isinitti dhaga'amu shaamarran keenya keessattuu ijoollee Oromoo kan taatan jechuudha. Dhugaan siniin jedhe waan barreessitanis beekaa waan gootanis beekaa.
fageessaas yaada. Gaafa immoo viidiyoo kana ilaaltan, viidiyoo namoota kana ilaaltanii barumsa irraa barachaa deema. Barumsi isin irraa barachuu qabdanii nama akkamii faana akka jiraachuu qabdan. Hiriyoonni isaas yoo ta'e hiriyoota isaa akkamitti akka itti siquu qabdan. Ilaala Abeel jechuudha Ruuttaadhaaf boolla qotee dhugaan sinin jedha. Boolla keessa gadi kaa'ee jechuudha akka kootti kan yaadu jechuudha. Wanti isaa tokko natti hin bareen. Amma immoo biiniinuu dabalamaa jira jechuudha. Intala biraayyuu goototee inni ganaa Abiraamii fi Ruuttaa wal agarsiisuuf deema jechuudha. Mucaa kana maaliif akka itti laphee fi yaada ishii cabsuu barbaadan? Maali yoo jiraatte koo maraattee dhala ishiitiif hin jiraattu, nagaan dhala ishiitiif haa jiraattu bakka. Borummoo jireenya itti fufa. Dhugaan sinin jedhe Ruuttaanii nama gaa'ela dhabuu miti. Namni hundumtuu ishuu beeka waan ta'eef jechuudha. Amma ishiin geessuu fi jabduu akkamii akka taate jechuudha. Kuni osoo nama haadha manaa qabutti rarra'aa kan jirtu ishii gabaa dhabde sana. Ishii yeroo dhabde sanaaf yaada malee Ruuttaadhaaf hin yaadin isa dhugaan sinin jedhe jechuudha. Nuti eessatti iyyuu hin beennu kan beennu miidiyaa irrattidha. Garuu waan nutti fakkaate ni dubbanna jechuudha. Dhugaa ol hin seenne duubatti deebite jechuudha. Duubatti gaafa ishiin deebitu sa'aatii dheeraadha yookiin sekendii dheeraadha jechuudha kan isaan daqiiqota dheeraadha kan isaanii dhaabatanii Abeelii fi Biruuk wajjin haasaa akkasuma Libiinii wajjin haasaa turan. Maalidha kuni ani beekuun qabuudhaayi maaltuudhaayi kan fiddan jennaan araaramtaniitu miti isin hiriyoota taataniitu miti jennaan lakki nuti hiriyoota hin taane hiriyoota wanta taaneyyuu hin jiru inni darbee hundumti isaayyuu hin ga'a. Sinedaa kanadha jettee jechuudha. Amma lapheen ishii gaddutti jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Kuni ta'uu hin qabu. Dhugumaanis immoo taa'eera taanaan Ruuttaa ture jalqaba mana sana keessatti kan argamuu qabu, lafa sana keessatti kan argamuu qabu jechuudha. Ishiin turre Ermeellaa hin turre iddoo sanatti manni kan Ruuttaati. Abrahaam abbaa manaa Ruuttaa erga ta'e edda umtuu hin jiru ta'e jechuudha. Eeshi immoo bakka seenaatii bashannana sa'aatii dabarsaa yeroo dabarsaa erga jettee booddee duubarraan dhufte isheen. Ani ko waliin oolla jedheeni silamtuu maatiin na bira hin jirree fi isatu si dabbare erga si dabbare nan deema jettee deemteetti jechuudha. Abrahaam sa'aatii sanatti gadi hin baane yeroo Ruuttaatti akkatti wacanii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee goottotanii gaafa ola seenanii maaliif fuudhanii mana kana keessaa gaafa ishiin jettu goottotanii gaafa ol deebisanii Ruuttaa maalidha ayyaana waggaa waliin oolla jennee gammachuudhaan iddoo tokkotti walitti qabamnee oolla jenneeti malee lola hin barbaanne guyyaa ayyaana illee sa'aatii nuuf hin kennituyi jedhaniini jechuudha. Har'a wajjiniin kolfitee wajjiniin taphattee jechuudha. Boru dhugaan siniin jedhee algaa tokkorra wajjiniin cimna jechuun shi waan hin oolle jechuudha Ermeellaan. Kana yaaduudha kan. Ruuttaan immoo fageessitee xiinxaltee jechuudha. Yaaddi jireenya isheetiif jechuudha. Boru waan ta'u waan beektuuf jechuudha. Dubartoonni akkamittiin Abrahaamitti akka raranii jechuudha. Itti faradamu tokkollee hin qabu jechuudha akka kootti jechuudha. Gaafa isheen manatti ol deebitu kan bahee kan ishii duuba bahee ishii barbaacha deeme Ermeellaadha. Maaliif Ruuttaa duuba hin bahin? Maaliif Ruuttaa eessa dhatta kootu dhiifama ishii si dursee dhufe maan jedhin yoo dhuguma kana yaadeera ta'e yoo dhugumaan intala kanan barbaada ta'e jechuudha. Taa'i gaafa jedhaniin anama mana kana keessaa maalan fuudha jettee jechuudha. Madoofteetti imimmaan buustee boocheetti isa dhugaan siniin jedhe. Kuni ta'uu hin qabu ilma namaatiif. Ilmi namaa waan godhu tokko fageessee yaaduu qaba. Dhugaa irraa fokkise amma Abrahaam irraa baay'ee irraa fokkise bakka keessattuu hiriyoonni isaa waan inni hin barbaanne waan inni hin feenetti dhala kanaan hin rakkisiina bakka haa jiraatu jireenya mataa isaatii jiraachuu barbaadeera mitiire haa jiraatu isayyuu meerareenni maaliif hin deebineere jechaa turte jechuudha. Duuba ba'e ishii kaatee barbaada ishii fiduudhaaf jechuudha. Yoo achiin badde boroo rakkoo irratti uumama waan dhossan qabu waan awwaalanii kaan qabu waan namni hin beekne waan hordoftoonni hin beekne waan dhalli sun hin beekne jechuudha. Waan isaan beekan jechuudha. Kanaafiyyuu miidhamuu hin qabdu dhiisanii bakka jiraattu. Maaf gaddisiiftu maal maraachuu diddimu? Lakka namni gaafa sin afaan hin dubbattan dhugaanatti fakkaata keessan akkana miti maali kun hundumtuu jettee amma ishii yaaddee dhiphattutti jechuudha. Ta'uu hin qabu akka kootti siniin jechuun jaaladha. Isa kanadha. Hordoftoonni kiyya immoo subscribe like naa gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jedha. Waaqayyo dhugaa gaa'eluma bareedaa ta'e gaa'eluma simboo waaqayyoo keessa jiru
nu ifaa kennu sinin jechuun jaaladha eebbifama shaalom